بسم الله الرحمن الرحيم جل كبا يقال لي ما ربي قاري تيتيني وبليان كينيا أكم درتن عيد مبارك زنين جنير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبليان كينيا عيد كان كيت واحد دجرا شتور بتني بقول سنة كما ربي عليه الصلاة والسلام هاتو ملي دبرتوني شتور وفيقو كمان shittoo yookaan immoo atiraa waan ofitti dibatan waan urgaa'u waan faannisaa urgaa'u irraa of eeguu qabna haraama jechuudha. Namni dubartiin takka shittoo dibattee yoo baate iidiratti haraami shittoo dibattee karaa irratti bahuu hin qabdu. Kanaaf mee hadiisa ergamaa rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam wal qabsiifnee haala halluu akka dubartoota irratti shittoon haraama ta'e badii inni qabu yakka inni qabu mee waliin haala halluu hanga xumuraa sagantaatti nu waliin turaa isiniin jennaa obboleeyyan keenya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar laa ilaaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Obboleeyyan keenya soomana keenya ka dabarte kan qeebalamtu rabbi nuuf haa godhu. Dhaabbata keenya halkaniillee nurraa rabbi haa qeebalu. Taajidaa keenya hunda bismillaahi du'aayi qunuutaa rabbi nurraa haa qeebalu. Kanaaf ciida keenya guyyaa borii keessatti maaltu nurraa barbaachisaa obboleeyyan keenya. Kanaafu amma eega aduun seente jalqabee takbiirtaan uwwisuu qabnaa hanga rabbiin nu laaffiseenii rabbii zakkaruu qabnaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin amataan nu ga'uudhaafi boruu maaltu nurraa barbaachisaa ka jedhudha. Boruu wanni nurraa barbaachisu ganamaan kaanee of babbareechinee of urgeessinee gaa akkasitti shaa'enne of urgeessuun sunnaadha. Iid al-Fixrii ganamaa nyaata keenya nyaannee sirriitti nyaannee faxarree deemuudha qabna jechuudha. Duraan soomana baane amma faxaruu qabna. Kanaaf Iid al-Fixrii iida jechuun nyaatamee ba'ama jechuudha. Faallaa kanaa immoo Iid al-Adhaa hogguu ta'e ganama waan takka hin tuqamu waan takka hin nyaatamu ergaan rabbi nyaateen baane alayhi salaatu wassalaam. Maal godha akkasumaan garaa duwwaa ba'eeti akkasitti deebi'ee nyaataa ture obboleeyyan keenya. Faallaa kanaa immoo Iid al-Fixriin nyaatamee ba'ama. Ergaan rabbi illee timira waa xiqqishoo nyaatee ba'a jedhanii. Kanaaf nyaachuu sunnaa nuu godhee karaa nuu godhee ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaami. Kanaaf warri tokko ragaadhaan maletti nyaatamee soomamaa deemamaa wanni jedhamus dogoggora akka ta'e hubadhaa jennaa. Sunnaa ergaa rabbii qabachuudha qabna. Garuu Iid al-Adhaa irratti nyaatamee hin ba'amu jechuu hubachuudha qabna obboleeyyan keenya. Duuba dirree iidaa irratti ganama walitti qabamu takbiirtaa keenya jechaa gaashaa jechaa Allahu akbar jechaa gosoowwan rabbi zakkaruutiin rabbi qulqulleessinee rabbi faarsuun sunnaadha karaadha jechuudha. Wayita dirree iidaa irra geenye duuba namoonni tokko gizee dirree iidaa irra kan sunnaa rakaatayinii salaatan rakaa lama salaatan kun hin jiru. Azaanaaf hin qabu iqaamaaf hin qabu. Azaanaaf iqaamaa jidduu sunni barbaachisaa malee sunni sagadama malee dirree ciidaa gizee dhaqame namoonni tokko wallaala isaaniitiif sunnaa salaatanii kun bid'aadha. Namni bid'aa hojjete hojiin isaa kasaaraadha rabbiirraa hin qeebalu. Wahuwa fil aakhirati min al-khaasiriina inni aakhiraatti warra kasaarerraa obboleeyyan keenya kana hubachuudha qabna. Garuu faallaa kanaa yoo roobaa wal qabatee rooba adda addaatiin rakkuma fedheenu masjida keessatti walitti qabamnee iida keenya masjida keessatti geggeeffannee yeroo kana maal ta'uudha qabna sunna masjidaa salaatuudha qabna. Sanuu ciidaa fi miti masjida namni masjida ol seene sunnaa rakaatayinii sunnaa masjidaa salaatuudha qaba. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين جريتشدا tokkoon keessa rogguma sireen rakaa lama salaatu amrii jira. Kanaaf dirree ciidaa irratti immoo ogguunii fi walitti qabamnee sunnaa salaatuun dogoggoraa. Kanaaf immoo dogoggora kana hojjechuu hin qabnu obboleeyyan keenya. Wayituma baanu wanni of urgeessinee bahuu qabna. Dhiirri sirriitti of urgeessee of babbareechee urgaa'aa deemuu qaba. Shittoo adda addaa shittoo sadarkaa tokkoffaa irratti argamuun illee of urgeessuudha qabna obboleeyyan keenya. Maaliif ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaam qabeenya isaa kana guutuu bakka sadiitti qooda. Bakka sadii keessaa qabeenya isaa harka tokko waan urgaa'u bituu irratti fixanii sallallahu alayhi wasallam. Kanaaf obboleeyyan keenya dhiiraa ala nutiif karaa godhamaadha. Shittoon waan urgaa'u dibatanii ba'uun ammoo faallaa kanaa dubartoonni immoo waan urgaa'u irraa of eeguu qaban.
haa ta'u malee wanni isaan dibatan ni jira maaliif maala wanni sun maal jennaan obboleeyyan keenya waan hin urgoofne waan malkii yookaan bifa isaanii bareechuu danda'u garuu foolii hin qabu urgaas hin qabu bifa isaanii immoo bareechuu danda'a kan fuula isaanii bareechu kan diimessu kan bareechu jechuudha walumaa galatti kan foolii hin qabne ta'uudha qaba waan urgaa dibachuun isaanii immoo barbaachisaa miti haraama akkuma ergaa rabbi maa jedhe alayhi salaatu wassalaam أيما امرأة اعترت فمرت على الرجال فهي زانية صلى الله عليه وسلم من الجفة بليان كي شمرني أيما امرأة اعترت فمرت على الرجال دبرتم فيته هاتاتو فرتكو هاتاتو فرو قدو فرو قبتو فرو قتو تاتي فيتو بيا لاجرات بيا كتس آجراتو دبرتم فيه هاتو kan shittoo dibattee dhiirarra dhuftee dabarfattee akka nama zinaa waliin godhaniiti jedhe alayhi salaatu wassalaam kanaaf obboleeyyan keenya dubartoota shittoo dibachuurraa of eeguu qabdan dhaamsi kiyya guddaan isa kana akkasitti duuba isiin haydiin itti jirulleen isiin qulqullina qabduu fi hin qabnelleen isiin haydiin itti jiru kutubaa gorsa ciidaa dhaggeeffachuu qabdii dhaqxee fuullee namarraa fuullee teessee itti siquu dhiiftee dhaggeeffachuu qabdi kutubaa akka baatu ergaan rabbii dhaamsa dabarsanii jiranii kanaaf hunduu bahuudha qaba jechuudha dhiirris dubartiinis ba'ee dirree ciidaa irratti argamee inni qulqullina qabu salaatee akkasitti duuba obboleeyyan keenya gizee galluu akkam goona ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam khaalafa xariiqa jedhan karaa wal dhabsiisaa karaa irra dhufeenirraa maqaa yoo sila karaa kanaan dhuftan karaa jijjiirattanii karaa gamaatiin baatan karaa wal tokko gochuu hin qabdan karaa wal dhabsiisuu qabdan kanaafi kana walitti dhaammanna insha allahu warra rabbiin irraa qeebala rabbi nu haa godhu rabbi boriin nu haa ga'u isiniin jenna kanaaf obboleeyyan keenya viidiyoo kana immoo sheer naa godha viidiyoo kana sheer naa godha warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godha kooment laayikii illee itti dabalaa isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh